تنو قبيتهم وجمع صورة اللي كاني تتبعها ولا سيجلي بتعمتي نما في كبجك أبوها كما سنمو نما إدو كيساتو جولي شمر نتي إدو بدك أبوه ما أجي مالك فل ها مالك فل دري أنا ستني ما يرمتي أنا كومنتي والله كومنتي أنا حبيبتي يوم كفليو ندي قدي بر كومنتي وما أنا كفل ساجر والله إيشي سلقي فتان جربر كذا أكسينا سانو مسنا مالي ستي من دراس ستي ميرا وانينا في سيدو نجرو نلامانو نمجري مدان سلامين بر يو الجالة تنس ركون نجرو بر ركون أنيتو يشو واي حسنا من قلت نجرو بر يو الجالة تنس جالتي سنراني باني وانتي متوكلين نجرو بر أوبليس التاني بودي هو الجالة تن نتينو عجائب مني أما إيه حقون دبنا بودا مو أوبليس التاني أما بودا والجالة نيو يتنفع عاريلو لو الدنيا فكينيا مالي وانت تكلمني والجالتوني وانسن رابي متي لغاتو بچو رابي جولي أورموتي وانت كسن راني بانس نيجري أكسي rakkoon qabu dhugaadha himadha. Dammoo isin lameenuu hin bareeddan dhugaa dubbachuudhaaf footoon keessanii viidiyoon keessan wanti hundi keessanuu ni bareeda. Wanta namni akkasii irraa wanti jiru miti. Hai maali biiftuu? Mana beekamaa fi amma saatii kanatti ani jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan biiftuun baay'ee miidiyaa kanarratti itti dhiyaatti baay'ee uummanni kun ishii beeka baay'ee jabduudha jechuun namni si jalatti guddate baay'ee jabduudha argite so saatii kanatti immoo ani akka isheen oddoo wayitti cabdee haftosoon taane jajjabeessee bakka kallattii hojii ishiitti akka isheen jabaatte si galee kallattii wayii qabattu yeroo baay'ee nan gorsachuudha akka isheen jabaattu barbaade akka isheen kallattii qabattu bakka barbaada malee ani saatii kanatti akka isheen jaalalli ishii qabee yookaan immoo oddoo wayitti saayikoon ishii waan biraa yaaduun barbaadu dhugaa dubbachuuf taanaan hin beekti waan ta'eef jechuudha so kallattii bakka kallattii hojii kallattiitti isheen jabaattu sanadha malee amma dhuguma dubbachuuf waamti jaalalaayyuu isheen barbaachisu jechuudha. Intalli mucayyoon baay'ee daa'ima waan taateef ganaa inqa qabdi ganaa heerumsiisnee ganaa dhugaa dubbachuuf taanaan ganaa jabeessina waan ta'eef amma waliin taanee ani kan hin jechuu barbaadu atillee maakii namoota baay'een beekta biyya kana keessaallee namoota gurguddaa amma tokko anillee yaa'u namoota nan beeka namoota kallattii hojii manaamana beekan so waliin taanee kallattii hojii tokkotti akka ishiin dhuftu jechuudha maatiin ishiin bira jirtullee namoota jajjaboo dhugaa dubbachuuf maatii bakka maatii kabajaa qabanidha isaanumaanillee waliin taanee hojii yaa barbaadnuu fi isaanillee dhugaa dubbachuuf barbaadaa fi kallattii dandeenyu jedhanii dandeenyu bakka hojii barbaadnee hojii galchuudha malee wantoonni kun baay'ee sassalphoodha jechuu barbaadeni. Ay bareeda maal jette biiftuti hoo? Ay ani sariifdha wanti hin jedhu hin jiru asuma wanti kanarraa hin dalagee hin jiru. Amma nuti obboleeyyanii jechaa jirtan jechuu miti uummataan. Ani isin raafaamee hin jira beetanii handafee nama raafaama. Amma isin obboleeyyanii innis akka jettu isii gargaaruu fi isii jabeessuu fi ilmi Oromoo tokko nama jabeessuun immoo dubartii takka jabeessuun immoo maaliif jabeessaa jechuun bareedaa miti. Yoo immoo lolee immoo dhiirri Oromoo akkas jechuu jetta jechuu. Amma isin obboleeyyan makluuqa rabbiiti jechuu obboleeyyan rabbiiti amma isin. Dhumatti. Ibsi mana maatiitti ba'ee jira guys. Yaa obboleeyyanii akka biraatti akka nu banne uummanni Oromoo jala jirtan kun marti keessanillee. So nullee isiniin jaalatamna borullee isinuma qabna harallee isinidha. So wanti hamaan yookaan wanti gaariin gaafa dhufu jechuudha. Nuti obbolaadha bakka namni tokko waliin dhalateef miti. Laa biiftu dhageeffadhu yoo wal jaalatan ta'e hin dho'isin. Lakki. Anjuru wanta akkas. Koo kan jiru sitti beekaa maakii? Inde? No amma laal yoo lakki jette laal habiibti
Ani beeku. Lakki jettee jirta. Lakki aan dhugaa geetaan maaki wanta Ay akkasii waadaadha. An sirraa fudhadhee bari sirraa hubachuu fedheeti. laala anillee sanaa ol konfideensii godhadhee sitti himuu danda'a malee sanaa gadi bu'eetu wanti sitti himu hin jiru maaliifi ani fin obbolaadha kan kanarraa nafee akkasitti meera innu Namni yaa immoo wanta waan hubachuu qabu tokko namni obbolaa ta'uu hin danda'a. Hin danda'u guys hin danda'a bar hin danda'a namni obbolaa ta'uu hin danda'a. isni ammasii maaki ta'uu hin danda'a. biyya jirtu kana keessa namni akka obboleessa keetiitti dhuftee akka obboleessa jannalateetti wajjin jiraattu hin jiru. Haalatti kaanii jira. Nus kan kanadhaan talayyee wanni biraan rakkoon hin jiru ishii dubbadhu dhugaa fataa jedhe firii ta'e taphadhu ani dhugaa dubbachuu Atilaan taphadhaa isin naman mucayyoo namoota ishee maatii faamilii isheen bira jiraattu sana haadha manaa isheen bira jiraattu sana faana maatii jechuun akka namoota gurguddaatti dhugaa wal kabajnaa bakka waa'ee hojii waliin mari'annaa so akka carraa ta'e gaaffii ati naaf kaafte kanallee naa kaastee turte jechuudha maakii isheen jechuudha no wanni akkasii takka illee hin jiru nu biraa so ani ishee akka obboleettii kiyyaatti ilaala jedhee itti been jira dhugaa dubbachuu walitti illee dhiyaannee hin beeknu walillee bakka guyyoota nan isiin jedhe kana akkasumatti araada akka wal argine ummata biratti jechuudha walitti dhufne waliin viidiyoo hojjennee waliin dabarsine bakka wanti nu gidduu jiru takka illee hin jiru jechuudha. Kanatti hubachuu qabdu so fataa jedhi taphadhu ishii biiftisha. warra koomentii qabu. Hayyee galatoomii waadaa. Rakkoon hin jirtu maakisha. እና ቢፍቶቴ ከብራን አገቀብት አብዲ ማልጀት Gara dhugaan amma ati naa jirtuttani maaliin ta'a? Dubbachuuf immoo taanaan maakii kana olitti akka kanarra bakka mucayyoo kana situ guddisee jechuun hin danda'ama. Kana olitti akka amma dhugaa dubbachuuf jajjabeessite sii galee kana olitti si eeguu qaba ishii ammallee borullee wanti kam ololli ka'uu hin danda'a baazawee sii galee ololli ka'uu danda'a miidiyaa kanarratti waanuma beektu waan ta'eef ati yaa'u nama ejjennoo qabdudha. Kana olitti jajjabeessi dhugaa dubbachuuf taanaanii sii galee akka ati hin jirreetti illee nullee jirra waan ta'eef rakkoon hin jirtu siin jedha shii maakii. Hayyee እሺ rakkoon hin jiru. Geetanaan dhugaa dubbannoo ta'e dhugaa rabbi miidiyaa kanarratti odoon